Doktor, Wayii nayyaanni qo'eeti kun wallahi kam natti boonte bar. maal jettee shamisii akkana sirraa bareeddu qorataa. Gosii kanaa qaba bifuma kanaa qaba bar. Baay'ee shamisiin tun baay'ee bareeddi baay'ee sirraa jaaladhan ture maal jettee. Wallahi jedhime. Warabbal qaaba. Baxaam sirraa bareeddillee. Isan maan xalabadha gosiima kana. Ammuma xalabadha. Qixaatii biraan furattu maal jettee. Ani yoo akkan jaalladhu wallahi billahi akkan jaalladhuuf. Paaris bar. Natti tola. Walla baay'een jaalladha. Maal jettee kan jaalattu baay'ee baxaam jaaladha dhugaa rabbiin. Miira keessan galee bar ijoo taaptaaf godha. Miira keessa gabee si cicciru si argee. Ati kosa man kana kukkutu argite bar shunkurtii nyaadhe mataadhaan hin dhaabadhe qochi bidiggiin hojjedhe bar na reebaa oolte bar. Kan natti dhagahameef kan garaa na nyaate ishee qofa. Isan kana kutee qofa moo? Isa qofa qixaatota ati qaxxaamte keessaa hundumas si tajaajila taasisee hordofaan jiru. Story. Wayne. Bareeda itti bar Oromoon amma ergasii amma duraan uffadhu natti himtu. Har'aan kuteennaan hin bareeda itti sobdee garaa akkan garaan koo torba akkana jedhu. Mana keenya illee dhattee durii qowwaa mufattee fi soddaa fi afur shamizii ofirra biinti taati guyyaa biraa. Osoo mana keenya illee dhayitee akkanuma goota. Mana kamii? Mana haadha abbaa kootii illee otoo dhattee xiqqooma. Tekkistii immoo wayii sirba wayii miira keessa seente oluma kaatee shamizii akkana ofirra goota jechuu bara. No wallahi hin godhu. Kana koo adabbiidha bar. Nama sodaateetti fakkaata bar. Doktor. Hiriyoota afurii wayii hiriyoota hamtuu qaba bira nan qaanfachiisi. Doktor. Wayii. Mee ilal gimmaashii fuula keetii akkasitti as qabime. Garam? Yoo akkasitti. Gara namu. No gara kootti. Garanatu gara keetii bar. Funyaan kee gimmaashii gara kootti dhiisi gimmaashii immoo gara kana akkasitti. Yoo akkasitti. A'uuzu billaahi. Gara sina hidhaan jiru bara yoo akkasitti. No. Akkas miti. Akkamire. Gimmaashii jee ila akkas. Anaan qixxaadhu kaa. Ijji keenya wal qixxee. Silkii chaarjiirra kaayiraa bar chaarjiirii as harkifamaa waasiidhe. Lal ijji keenya lama walitti seenuu qaba wal qixxee. Xiqqoosii gadi siqi kaa. Darkinu si qabu. Silkii chaarjiirra jira achi waa silkii irraa gadi bu'aa. An sitti siqee. Woy qoy no. Xiqqoosii. Ija kee. Eessan jiraa? Soddaan na jalan jiranuu yaa Rabbi yaa Allah. Nan qaanfataa. Waan gootee ati waan bakka waawii gochaa kaa soorii yookaan waan qaanfataa ta'e duumatti yaadde. Waliin qixxaadha akkasitti. Amma laa wal qixxee jira. Abbaate silkiin koo akka ati garas zoor jettuun naan mijatu silkii bakka chaarjiirra kaayee jira akkoo. Akkasumatti siqilaa. Ati garam siqinaan jetta maal ta'eera mucaan? Laal kana gimmaashii akkasitti deebistee yoo akkasitti. Akkam?
Barreeffama wayii nasi argee ummaa jedhe barreeffama wayii dubbisee ka'e ummaa jedha barreeffama. Ummaa. Hussein kun na waliin rakkate wallahi billah. Namni akka Hussein na waliin rakkate hin jiru. Walla nam asiin barreeffama wayii argee san akkasitti jedhe sitti nime bar ummaa jedheen dubbisaa rasii gadi qabe. Maashaallah. Argitee maqaa ummaa kan jaalladha. Oh, na gubde wallahi billahi mujatti. Garuu shunkurtii immoo nyaanne bar sobeen akkasitti xiqqoo wayii akkas ciniine malee. Nan dideen fixeera dheenas kaa'e nan dide bar. Ani ko haadha sukkaara nyaadhee qaaraa inni soqidda nyaadhee qaariyaa nyaadhee. Eenyu si nyaachise? Waan ofii waan naan jette ilaali. Qorataan waan ofiiti halaal anaan haraam jedhiiti suuraa kiyyaaf kaisaa walirra hidhee fi biira poosti godhi naan jette. Eenyutu akkasee? Waan ofii jawwee haati faatee. Haati faatee sun akkasiin na jaallattu durii kaaste wallahi miskiin. Si adabdee? Anaaf halaal jedhi jettee barna jaalattu eebadee akka biqqabatamu yaa kana gara biqqabata. Anaaf halaal jedhiiti biiftuuf haraam jedhi poosti godhi anaaf sisa walii hidhi naan jette. Okay. Ani moo maaliin see beektaa? Anaaf halaal jedhii suuraa isaa profaayilii godhadhu jedhsiin jetteen see. Haadha faateetiif halaal biiftuudhaaf haraam jedhi anaaf isa walii hidhee fi biira poosti godhi naan jette. Dhufe kaa messenjeriin. Lammaffaa irratti immoo qaara na nyaachiste. Profaayilii isaa fi kiyyaa walii hidhiiti profaayilii nu kaawwadhu naan jette. Warree irraa naafatti walumaan qaxaqqatamaa oolle jedhi ka. Tooqiddi erga sanii nyaadhe nyaata biraan nyaanne appetaayitii na cufe buura danfise dhuge. Bakka akka akkas na waliin qaxaqqatamaa oolle akkas taanaan uummanni bara. Useen asii isiin tokko giftir hamaa wayii jalaa qabdi beektaa Useeniif inuma inaaf. Useeniif kuyiniif inafne garuu as jalatti giftar hamaa wayii jalaa qabdi isheen. Amma bara baaboon sun waan isaan beeku jinnii wayii gabbartii ta'e hin beeku dhugaa dubbachuu fi uummanni seenna miira keessa galee saaruka gadhiisa. Saaruka gurguddaa kana gadhiisa. Meeshii. Si gubaaraare qaaraan anaakee. Qaaraa calallee qaaraan nyaadha beektaa qaaraan qal'aa qaaraa sana nasana. Akka Oromoon taa'e naa galeera bara. Oromoon irraa dinnatee kana. Qabdu waa haarawii si bilbilee moo katoo hibattu? Seexana si bilbilee katoo hibattu nama si bilbilee. Dhufee bareeratti wallahi cufe. Inni sa'aatii namatti dawwalu muskilaadha. Yaa Rabbi obsanaa kenna. Ati gara hunda nan gubiin Rabbii. Muskilaadha inni sa'aatii. Uffata inni ciccir walii ana gubata. Messenjera isa barraa walii ana gubata. Dhalaa inni waliin kolfa walii ana gubata. Wallahi rakkoodha. Amma dhugaa dubbachuuf akkamitti bakka afaan kootaa. Doktar. Beekaatiin sitti dawwale dhiifama. No. Beekaan sitti dawwale dhiifama. Wallahi simbiloo kan jechuun yeroo akkasii yeroo naadha manaa wajjin haasa'u nan cinqinaan sammuu koffataa gochuun barbaadan. Sinii galee ija sii nuural ayinii kana keessa laalee ilaal ija sii akkasiin bareeddu. Dhugaa dubbachuuf biyya keessan utuu guyyaa aduun hin jirre ijji sii kun akka aduutti ifa jechuudha. Maqaan siis ilaalamee moggaa biiftuu. Akkasii bar. Fedhiin siin bareeda akka chokolaataa yaa Rabbi ana moo nama biraas nyaataa jedhee tan ilaallan seeqxe hojii Rabbii. Ilkee isheen argee adii akka cabbii. Isa duraa caalaatti yaada siin hatamee gadiin taa'ee ofirra garaan na raafame. Dhuftee qorataa koo jettee ol ka'inaan jettee mimmaan jaalalaa maddiira lolaaftee koo ta'uu natti himtee gaaffii koo simattee anis waa daangalee fonnee kootti of kenne hangan lubbuun jiru harka akkam fudhannee. Yoo mana bira dhufu tana sana sossobee na bira aletta akka askiriimii daa'immanii. Thank you.
Okay, sorry. Sorry. Thank you. Daa'iman mana iskiriimiin sun ta'e. Asii jedha koomentii jala waan barreesse. Argaan jira bar koomenticha. Si jalan jira bar kunoo asii telefoona biraati. Yaa argaan jira illee. Utuu akka biqiltuuti ko har'a moo'eera bar wallaahi. Si jedhu Maal naa jette? Walaloomu. Oromiyaa thank you. Maal laalaatti? waa wayti. Doctor. Thank you Oromiyaa. Doctor. Wayyee. Mina faarsii jechoota mimmiidhagoodhaan jechoota mimmiidhagoo wayti. Jedhiidhaan ka jechuuf taatu san. Jechuun walaloo tokko sii jedheera jechoota mimmiidhagoo wayitiin jedhe achii boodan walaloo ajaa'ibaa takkaa namaaf hin jenne takkaa jedhee hin beeyin ofiyyuu barreessuu malee dubbisee hin beeyin sii jedha waan ta'eef. Na faarsistu. Walaloo haa jedhu. Anamma enerjiin koo yeroo waan na gammachiisu wayi dhagaye ol kaa'ee ta'a. Miirri wayi natti dhaga'ama. Akka duratti san jechuudha. Akka kam? Akka duratti wayyee. Naa jedhu. Faamilii amma balaa namni garagaraa balaa. Siina faarfadhume. Sin faarsuu mul'isuu faamilii coggaarra naguwaa waliirra dhalaan baa waliin tas achi utaalaa walee. Haa faarsuu maalif? Hubadhe waliin hubadhe. Maal jedhee faarsaan naan dhufu nama faarsuu? Uumamaan nama faarsuu hin jaalladhu. Faarsuu gadi hin buusu illee noormaali. Faarsuu sin beeku. Abaaru sin beeku annama noormaali akkanatti hin jaalladha malee akka namni ol akkasii ol nama arguufee nama faarsuu san naan dhufu. No dhaggeeffadhu. Jalqabi. Maal jedha? Maal jedha na gaafattaa waan jettu. Jaalala namaaf siif qabus yoo ta'e hangar keessaan malee na argaa asirratti ebeeluu kiyyaa qorataa kiyyaa yenee uddeenee fiqar yenee maal. Naaf ta'anis akkas ta'an walaloo gara keessaan sii jedha. Jedhi rakkoon qabu. Jaalalli koo asirra waliin wal faarsanii fi miti. Walaloo kan jettuuf hawaasaaf hin jetta malee anaaf hin jenne asirratti anaaf yoo barbaadde keessaan akka. Maqaa keetiin daa ka'e oo amma godhaatte jechuudha. Amma uutti daadhaa kaa'e amma uutti maqaa keetiin keessaanii. Kanatti jabaataa dhiyoo mana bira geettu bakka kirkirii humtaa jedhi kaa walaloo hawaasni kiyya naa dhaga'u fa'a jedhi walaloon ka hawaasaati baay'ee. An jaalala kooti. Keessaanitti faarfadha. Maaleesh. Ayyee dhiisii. Baay'ee faarsitus dhiyeessitus san taataan qabu. Normaal. Na jaallatta. Si faarsus dhiisus na jaallatta. Si faarsus dhiisus na jaallatta. Ati bakkuma geette abbuma argite faarsaa waltaa barra. Eenyuun fahin faarsistii natti himi? Of meena dhiise rabbii jedhii qorataa. Natti himi kaa? Woy waan yaadachiifte iyyuu. Viidiyoo wayi natti ergame qoy. Sin natti kaase wallaahi sila kaasuun barbaanne. Doktor Biiftuu qorataan amantaa. Kaleellee isuma jetta har'allee isuma jetta kalee na gaafattee turte ukkoo halkan. Na keessaa waduu didee. Osoo akkas ta'e waan baay'eedha kana keessaallee kan banne kasi gaafadhu. Na gaafadhu waan feete. Guwaa jetti allaattiin samiirraa ilmoo jettee harmiin koo lafarraa abbaa waraanamee lafti dhiigatee
Anuleef jalan kootti lafee burkutaa'e. Yalla jedhi. Maal jedha? Maal inni kan jiran? Na faarfadhu. Jaalala kan kee agarsiirra faarsutti si finnu as jammar dhalaan onneedhaan malee kan si faarsu asirra bahin argaan umumaan argaan jaalala.